dhaabatiin banaa dhageette duuti duruma jirti duuti karaa kenna nama maraa duuti karaa kenna wallahi billahi karaa nama maraati gaafa dhalannu beeknee akka duunu beektaa kanaafi hawaasni kenna of laala hawaasni biyyaallee of laala cadhistaniituma ummatuma alaa kana sagalee nuu ta'a maal jettanii hin laalinaati ummatuma biyya alaa kanaan ijaaramaa maaliin jedha deemaa ijaaramaa biyya keessatti dur sawaamara dura obboleewwan keenya warra dheengadda qilee washaatti dhumate abdii baaleetiin hangafee marayyuu rabbi haa araaramuu fi abdii baalee hawaasa oromoo irraa homaan arganne hawaasa oromootiif hidhamee mana hidhaatti nama nyaata isaa qabu nama nyaata isaa fidu hin qabu har'a ganda akhiraa dabre dhiyeennattillee wal beeyna wanni ani yaade namni viidiyoo kana agartu fedha rabbiitiin baale keessatti baale keessaa ganda hamiidaatti safaraa hamiidaatti maqaa abdii baaleetiin bakka darasaan namni yookaa kumni yookaa kuma lama itti barattu sheekh abdul jawaadiin biratti haddaraasha guddaa kadiinii rabbii keessatti baratamu walloo dhufanii wallaggaa dhufanii jimmarraa dhufanii baalirraa arsii lamaanirraa dhufanii itti qara'anitti haddaraasha guddaa bal'aa mazallaa guddaa kadiiniin islaamaa keessatti baratamu nuu ijaaraa jedhanii sheekh abdul jawaad nutti dubbatanii maqaa abdii baaleetiin ijaarraa yoo xiqqaate qorqorroo 567 nu gaafata waan taateef namni martuu namni viidiyoo kana agarte namni abdii baalee jaalattullee akkasuma ka khayrii jaalattullee qorqorroma tokko nu bita qorqorroo tokko nu bitaati bakka san qaamaan dhay'ee wayta ijaarrullee namni biyya keessa jiraattu na wajji yoo dhayxeetiniin darasaa san akkatti isiin itti qaraatu agarte atillee itti gammadda maqaa abdii baaleetiin yoo goone ammootu gammachuu taarte maqaa abdii baaleetiin inni illee barsiisaadha borumsa keessaa wanni diinii islaamaatti fakkaatu hin jiru maqaa isaatiin baale keessaa ganda hamiidaatti daara alhadiith bismi abdii baalee jennee akkasitti maqaa itti baafne wanni sun yuunivarsiitii islaamaati ni beeytan bakka maraa itti dhufee baratama wallorraa wallaggarraa booranarraa gujirraa maqaa abdii baaleetiin ganda hamiidaa keessatti daara alhadiisiin ijaarra waan taateef marti keessanuu irratti hirmaadha bismaara nuu bitaa qorqorroo nuu bitaati sadaqaa jaariyaa isaa haa taatu abdii baaleetiif sadaqaa jaariyaa haa taatu namni sun ifaajee ummata keenyarraa qaba eega ammootu addunyaa kanarraa dabreetiin hin jedhe wanni isa dhaqqaba sadaqaa jaariyaa tana maqaa isaatiin daara alhadiis bismi abdii baalee jennee itti baafne akkasitti ammootu bakka ulamaa'i baalee itti argamanitti haala saniin ijaarraa fedha rabbiitiin namni achitti barsiisu sheekh abdul jawaad jechuun ulamaa'i baalee qabdu ulamaa'i oromiyaan qabdu nama waggaa dheeraa kitaaba hadiisaa barsiisaa ture yeroo ammaa kana darasaan natti heddummaatee bakka ammootu taa'anii qara'an dhabaniitiin jiranii mazallaa guddaa haddaraasha guddaa diinii keessatti baratamu nu ijaaraa jedhaniitiin waan dubbataniif maqaa abdii baaleetiin ijaarraa marti keessanuu namni viidiyoo kana agartan qorqorroo tokko kadandeettu lama kadandeettu sadi kadandeettee kudhanillee nuu bitteetiin jette gammachuu tare waan taateef maqaa isaatiin bakka diinaan islaamaa itti baratamu gadi dhaabnaa insha Allah marti keessanuu irratti nu hirmaadha waan abdii baalee akkana dubbachuu dandeenyu isin yaa barsiisotaa haa gammachiisu shuhadaa isin yaa barsiisotaa abbaan dhaloota of baree isin yaa barsiisotaa akeektuun daandii egeree isin yaa barsiisotaa abbaan ilmaan kitilaa isin yaa barsiisotaa furtuun daandii fincilaa isin yaa barsiisotaa abbaan dhaloota hedduu yoonu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا دفو تورستي تجان نمني بكا قرآن يجرو كان إن بكا تشاء شيطان نما بكا تشيسو جراتشون أولو it's okay يا دمتكو دبر فتشو ورباديتي نمني جواب عنو نجاها هدمنا نماتي متي إن شاء الله يعني كي يسمع لي كومي أتدرس دقينا وإيه كرجارس أمتك إننا هونجين كومي أدداتيس جرا وإيه أمتك إن ركته
hongeen rakkoo jiru kanarraa akka ka'e na dhageettanii mee dura sagalee waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh na dhageettanii namni na dhageettamee ni dhageennaa tokko barreessami turistii na dhageettanii barattuu diinii islaamaa baalee waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh anaa dhufu dhiiroo ustaazummaa sheekummaa kanallee naan kennina inshallah akkuma keessanii nama diinii isaa baratu jiru ustaazummaa sheekummaa qabu inshallah hayyee ulfaadha ummati koo jechuu barbaadeetii waa'ee rakkin ummata keenya irratti deemaa jiru kanarraa akka ka'e komiin adda addaatis jira rakkoon tunis bakka takka qofaa mika jirtu kanarraa xiqqoo jechuu barbaadeeti especially hayyee turistii especially namni kara keessaas naa barreessee jira obboleeyyan teenna obboleeyyan Oromoo amantii walitti qabnu dhalataa Harargees namni nu dubbatu hin jiru namni keenyas akkuma gartee rakkoo fi hongeen Baalee keessa jirtu namni keenyas rakkoo keessa jira namni nu dubbataa jiru hin jiru waan jedhu jira kanarratti wanti ani jechuu barbaadu dhiiroo dhugaadhaa ummanni keenya rakkoo keessa jira bakka marattu hongeen tuni Baalee qofa keessaa miti rakkoon ummata keenyaa bakka hunda jirti garuu ammootu yoo agartee yoo abbaan iyyate ollaan namaa dirmataa jedhanii ani fakkeenya yoo dhalataa naannoo sanii hin ta'in lafa san keessa hin jiraanne takkaahuu saahiba nama walitti dhihaadhuun takkaahuu nama waa'ee biyya keessa deemaa jiru quba qabu rakkoo achirraa deemaa jiru yoo namni kanaan himne ka ta'u taate akka rakkoon hin jirretti hubannaa jecha maalii fi walii quuqamuu dhabiitii osoo hin ta'in walii rifachuu dhabiitii osoo hin ta'in haalatuma jiru maalii fi yoo ati gartee bakka hin beene tokko waan deemaa jiru hin beene tokko kana jettee kijibuun hin malu kanaaf natti fakkaata kanaafuu obboleeyyan teenna obboleeyyan Harargee rakkoo kennaaf namni nu dubbataa hin jiru ka jedhamuuf an akka nama tokkootitti ofiitiyyaa akka hubannaa ani qabutti kana jedheetiniin amanaa ummata keenya ka buqqa'ee qubatanis akka deebi'anii qubsiifaman waa'ee lola Somaaleetii walitti qabatee ummanni keenya kakalee duraan buqqa'ee ture akka qubatan irra caala ammutu hawaasni harka lafa jalaatiin akka wal gargaaraa jiru kanaaf rakkoon tun ol baatee hin dubbatamne ka jedhutti hubannoo qabaachaa ture haga gartee amma haala hongee especially godina Baalee keessatti deemaa jiru kana walitti qabatee kana booda haalata adda addaatiin waa mul'ataa deeman irraa hubannoo argadhe malee kana duratti wanti ani beeku hin jiru jecha waan kana taateef ilmaan Oromoo dhalataa lafa kana keessa jirtan agartee rakkoo lafa teessan keessa jirtan yoo isin hin dubbanne yoo isin ol baaftanii hin himne namni isin hubachuu hin danda'u isinillee dubbachuu hin danda'u walii quuqamuu dhabiinsa akka hin taane kan akka itti hubattan barbaada kanaaf akkuma reefu jedhee yoo ollaan iyyate yoo abbaan iyyate ollaan namaa dirmata jedhanii kanaafuu hawaasa teessaniif sagalee ta'a rakkoo jiru ol baasaa himaa bakka dandeenyetti wal gargaaraa waliin dhaabannaa jecha gargaarsa kana irratti kabiraa gara kaanii wanti ani jedhu akkuma amma durallee jedhaa turre gargaarsi deemu kuni haala qindaa'e tokko yoo ka hin deemne ka ta'u taate naannoo waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh akka naannoo Oromiyaatti akka godinaalee kana hunda keessatti takkaa'u godina tokkollee yoo taate takkaa'u akkuma waliigala naannoo Oromiyaallee yoo taate haala qindaa'e tokkoon gargaarsi kun sassaabamee rakkoon ummataa maaliin isaa hubatamee gargaarsi yoo hin deemne ka ta'u taate namuma keenya agartee namuu gara maraan waan argeen butee itti kafiigu harcemaaf zayitii ka itti kageessu ka ta'u taate rakkoon tun furamuuf hin deemtu hubadha maalii fi rakkoon hongee rakkoon qilleensi jijjiiramuu kuni ganaa hammaataa deemuuf deema jecha lafa keessa jiraannu kana keessattuu haalataan jijjiiramee oo'i dabalu jira jecha adada fuuldura achi deemaa jiruun ummata keenya kana itti yaadamee agartee hundetti rakkinna yeroo qofa osoo hin taane yeroof dhugaadhaan namni nyaata barbaada nyaata geessanii fi garuu hundetti ummata kana akkamitti qubsiisuuf dandeenya ummata horsiisee bulaa ummata asii achi godaanu kanas akkamitti ummanni kun bakka takkatti qubatee takkaa'uu naannoo bishaan jirutti haa ta'u takkaa'uu akkaataa jireenya isaanii itti jijjiiramee ummanni kun qotatee facaafatee itti jiraatu irratti yoo ka hin dalagamne ka ta'u taate ummata keenya bara baraan beela wal kadhatu taati jecha kanaafuu kana keessaa bahuuf mootummaan akka mootummaatitti hawaasni akka hawaasaatti ka biyya keessaas ka biyya alaas haala qindoomina qabu tokkoon qorannaan godhamee hawaasa kana maaltu barbaachisa akkamitti qubsiifna kakalee horsiisee buluu hadha horiin irraa dhumate gaalli irraa dhumate amma hoo gad dhaabatee jireenya isaa kana kara horsiisee bulaa irraa lafa inni qotatee irratti jiraatu
takkaa'uu deebisee irratti horsiifatu irratti akkamitti qobsiina haala jedhu tokkoon yoo gargaarsi hin deemne ka ta'u taate namuu akka haala gartee wal dorgommii wahii namuu gara argeen waan argee butee ka fiigu yoo ka ta'u taate wanti jijjiiramaa takka hin jiru. Wanti dhufaat akkas hin jiru. Gargaarsi godhamu kunis ammootu dhiiroo wanti wal dorgommii miti. Anas si caala ana kana godhee si kana godhee miti. Namni yoo waa godhu rabbiif jecha waa godha. Waan gootanillee maqaatti barbaachaaf osoo hin ta'in na argaaf osoo hin ta'in waan gootan tokko dhugamaan humanity irraa ka'aatii namummaa irraa ka'aatii rabbiif jecha godha. Wanti gartee haadha gartee na argaaf godhan tokko gariinuu naman gahu bakkallee fiixallee hin baatu jecha. Gama kaaniin ammootu gargaarsa godhamu kanarratti namni kenna tokko ka gargaarsa hin gooneef waan guddaa waan kennuu barbaaduuf waan xiqqoo godhuu waan hin barbaanneef gargaarsa keessaa namni hafaa jecha. Kanarra wanti ani akka nama tokkootti aadaan horatamuu qabu. Namni tokko ol kaatee 1,150 kennuu miti. Kennitee keessaa hafiitii miti nama biraallee agartee karaa itti cufiitii ebaluyyuu 1,000 kenne ebaluyyuu 1,050 kenne ebaluu 1,080 kenne ebaluu 10,000 kenne 5,000 kenne ani hoo akkamitti akka ebaluu hagana godhe ani waan hagana akkamitti godhe jedhee akka namni keessaa hin hafne akka namni kun heddummina yoo jiraate waan silaa ati gootu san caala godhamuu danda'a jecha yoo heddumminni jiraate. Namni tokko ofii teetii ol kaatee 1,150 kennuu irra nama shanii sossooftee dubbiftee yoo ati $50 kennite yoo ati $20 kennite namni shanii si waliin yoo $20 kenne namoonni shaniin ati kakaaftee $20 kennan sunis akkuma kee nama 5 kabiraa 10 kabiraa 100 kabiraa $20 50 yoo kennisiisan ka ta'u taate wanti godhamu kunis haala agartee nama gabaabaan godhamu caala haala guddatti godhamee agartee wanti guddaanis sassaabamuu danda'a. Hawaasni kunis haala wal fakkaatu waa godhuu danda'a jecha. Kana alatti hawaasa gadi jira namoota gadi jira faamilii irraa qabii naannoo keessan irraa qabii namoota ofumatti ilaalaa dhiiroo akka waan namatti agartee oromummaan tuni biyyummaan tuni watarakkinni dhufes namuma tokko irratti hawaasuma murtaa'e tokko irratti takkaa'uu ijoollee biyya Arabaa irratti biyya Faranjii keessas yoo taate namootuma murtaa'e namootuma agartee takkaa'uu quuqama qaban dhugaan agartee sodaa rabbii qaban irratti akka waan dirqiin jiruu tokko ka duuba taa'anii ilaalantu jira jecha. Oromummaa tana waliin qabna dhiiroo. Amantiis waliin qabna quuqamas afaaniin dubbachuu miti. Sooshaal miidiyaa gubbaa taa'anii waa laalanii hidhii xuuxuu miti. Gabbaanii waliin haala namni gartee qindoome tokko namni agartee liqii fuudhee dirqiin irra jiru agartee waytuma maratti waa godhu namootuma murtaa'e callaa hawaasa keessatti namootummaan segmentiin gabaabaan callaa wanti waa godhuuf hin jiru jecha. Waan kana taateef ka godhamuu qabu dhiiroo wal kakaasaa karaa walitti hin cufina ebalu waan akkasii godhee an akkamitti waan haganaa xiqqoo godhaa biraa ka'aati yoo yaadni sun kun isin biratti ka fudhatamuu ka danda'u ka ta'u taate yoo ofii teetii $50 kennite $500 kennuu qabaa dhiisiiti $50 kennii nama biraa 5 irraa nama biraa 5 dubbisi 10 dubbisi namoonni sun akkuma kee $50 akka kennan godhi. Namoonni 5 biraa yoo dadhabde nama 2 ka biraa yoo namni akka waa godhu ka ta'u taate namoonni ati kakaaftee waa kennan sunis namoota biraa sossoosanii namoota ollaa isaanii jiran haa ta'u hawaasa keessa jiraatan haa ta'u saahibboottan isaanii haa ta'u dubbisanii namoonni sun isaan waliin hirmaatanii $20 yoo namni ka kennuu ka danda'u ka ta'u taate haalataan itti waa sassaabaman tokko agartee sadarkaa guddatti waallee wali qabamuu danda'anii bakka tokko illee gahuu danda'a jecha. Gama kaaniin hawaasni bakka jirtanitti eega dubbiin addaan galtee akka afooshattis haa ta'u akka koominitiittis haa ta'u gargaarsa godhamu kana cal'isanii ilaaluu osoo hin taane takkaa'uu haala qindoomina qabu tokkoon akka wanti kun walitti qabamu gargaarsi ergamu kunis akka haala faca'e tokkoon hin deemne gabbahaatii dubbadhaa haguma namni yookaan harka lafa jalaatiin kara keessaatiin maaltu deemaa jira maal godhuu qabnaa haga namni isin hin jedhu hin eeginaati gabbahaatii akka agartee nama hawaasaan deemutti afooshaan taate koomunitiin deemu nama deemu haa taate gabbahaatii haala akkanaatti jira galtee akkanaatti jira maal godhuu qabnaa waan akkanaa godhuu qabnaa ka jedhuun hawaasa haala qindoomi tokkoon as keessaallee biyya alaatirraallee namni yoo waa dalagee ka biyya keessatti waa dalagus agartee dubbisanii haala qindoomi tokkoon
warri Relief Association haa taatu namoonni gargaarsa godhan haa taatu gama amantiitiin haa taatu gara adda addaatiin tokko wanti agartee waliigala biyyoolessaa ta'e tokko yoo gad dhaabatee hawaasni keenya tokko gargaaramee tokko akka keessaa hin hafne akkasitti gargaarri ka deemsu ka ta'u taate agartee nama keenya baraaruu dandeenya dubbii tana walirratti ilaaluullee wal mufiillee akka hin taane taati wal komiillee akka hin taane taati kana jechuu barbaada jecha. Kanaafuu akkasitti hubadha. Namoonni hawaasa keessanii hin dubbanne hawaasa keessanii dubbadhaa rakkoo jiru himaa gaafa rakkoo jiru namni biraa dhaga'e isin waliin dhaabannaa sanii namoonni gargaarsa kennitan gargaarsi kuni gargaarsa kennitan tokko takkaahu nama biraa akka haala karaa ittiin cufne tokkotti haala namni mootiveet wal godhu tokkoon akkasitti irratti dalagaa jechuu barbaada kanuma jecha wanti biraa hin jiru. Kanaan alatti toopikiin kiyya ka biraa dubbii gaggabaabsee keessaa baha haala ijaarama biyya alaa kana keessatti jiru haala tokko tokko irraa waan deemaa jirurraa waa jechuu barbaada. Dhiiroo Oromoon ijaaramuun akka Oromootti ijaarumsi diigginsa hin ta'u. Ijaaramsi diigumsa ta'u ijaarsuma shira irratti hundaa'ee gad dhaabate wal kuffisuuf wal jigsuuf anassi caalaa haala ta'e irratti yoo ka agartee shiraaf wanti uummanni ka gurmaa'u ka ijaaramu ka ta'u taate suni fokkataa jecha. Garuu ijaaramuun akka jaarmaatti ilmaan afran qalloo akka ilmaan afran qallootitti ilmaan sikkoo mandoo akka ilmaan sikkoo mandootitti ka mancaatu lama akka mancaatu lamaatitti ijaaramuun haala shiraan ala ta'e irratti walii tumsuuf waliin dhaabbachuuf ijaaramuun hammeennan qabu. Ka hammeenna ta'u Oromummaa keessatti yoo agartee walirratti wal ijaaruun jiraate yoo wal kuffisuuf walirratti wal ijaaramuun ka jiraatu ka ta'u taate yoo ka walii hin rifanne ka walii hin dhaqqabne ana qofa jechaa irratti ka hundaa'e ofittummaa jedhaniisa ana jechaa qofa irratti ka ijaarame ka ta'u taate suni fokkataadha. Garuu yoo ijaaramsi ijaaramu namni wanti ijaaramuuf nama gartee nama ufii ijaarameti nama uf ta'ettu namallee ta'uu danda'a. Sanubadha. Kanaafuu ijaaramni hammeenna hin qabu ijaarama kanarratti wal dura hin dhaabatina namoota kara keessaatiin obboleettii sabbootu teena takka tanaa barreessite jira. Hawaasa keenya kana akkuma hawaasni sikkoo mandoo ijaarametti namoonni kennallee akka ijaaramamee namoota mootivoot gedhaa namoonni haa ijaaramanii haala jedhullee dhaamsi ani keessan naa barreeffamellee hin jira. Kanarratti wanti jiru ijaaramuun ilmaan Harargee akka Harargeetitti ijaaramuun hawaasa keenya baraarraa hawaasa keenya gargaarraa qe'ee teenya guddifnaa qe'ee teenya misoomsinaa Oromummaa teenya jabeessinaa siyaasaa itti amannu tokko agartee yookaan haala ta'e irratti yoo haa ta'u ijaaramuun hammeenna hin qabu. Gaafa galteen biraa ka'ee akka Harargeetitti yoo agartee sikkoo mandoo keessatti rakkoon jiraate kan agartee Oromoof dirmannutti Oromummaa tan walitti qabnaa garuu akka ilmaan afran qallootitti ilmaan Harargeetitti rakkoo sikkoo mandoo keessa jirutti akkanatti akka jaarmaatitti dirmannaaf haala faca'eenii miti. Tuulama keessatti yoo rakkoon jiraate haala akkanaatiin dirmannaaf ka jedhu irratti hundaa'ee yoo namni ka ijaaramu ka ta'u taate hammeenna hin qabu. Kanaafuu ijaaramuun barbaachisaadha jechuu barbaada. Kanarratti wal dura hin dhaabatina eenyu dhiifama dukkana keessa jira Nashiyaar Muhammad jedhama. Ayyee. Assalaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yaada keessanillee dhaggeeffataan jira dhimma uummata keenyarraa dubbatu jirta waan ta'eef ergaan koo booda keessaan na dubbisaa addatti dhimma uummata kanaatiif waan isinimma jedhu qabaa jechuu barbaadeetti barakallahu fiikum. Ayyee hammeenni jiru obboleessi kiyyaa naa barreessi qolqoo qabaannaa yaadni silaafuu yaadni kanumaa biyyarraa moo eessa kana dubbisu jirtu? Yaala. Yaa isinii barreessee jira booda irraa baatan na dubbisaa yoo ulfaadha galatoomatti ufa. Ayyee galatoo. Kanumaa dhiiroo waan kana ta'eef ijaaramuu tanarratti illee wal dura hin dhaabatina. Ka ijaaramtaniif garuu shiraa fi miti wal kuffisuu fi miti walirratti wal ijaaruu fi miti agartee haala agartee dhugumaan sabboonummaa qabu sodaa rabbii qabu tokko irratti wal utubuuf ufis utubdanii ufis ijaartanii kabiraas ijaaruuf yoo ijaaramni ka jiraatu ka ta'u taate hammeenna hin qabu. Kanarratti wal dura hin dhaabatina. Namoota qe'ee keessanii bakka keessaa baatanitti
wal jala deemaa wal dhagahaa dhiiroo kanu agartee yoo agartee nama ofii ijaarametu nama ofii waa qabutu nama biraatiillee hafaa nama biraatiifillee dhaqqabaa kophaa kophatti fiiguun homaa bu'aa hin qabu bu'aa sin fidu jechaa fi kunillee akkasitti qofa qabaadha jechuu barbaada. I think yaadni kiyya gabaabumaa jechootuma toopikii lamaan kana irratti yaada kiyya kennachuu dhufee yoo wanti kun isinii ta'e sheer godhaa walii dabarsaa gara kaaniin yaadni kiyya kun yoo isin biratti fudhatama ka qabaatu ka ta'u taate haala gargaarsaa irratti gargaarsi deemuu haala qindoomina qabu tokkoon haala faca'inna hin qabne tokkoon haala gartee wal dorgommiin hin jirre tokkoof agartee hundee irratti gargaarsa uummata keenya salphina keessaa baasuuf rakkoo keessaa baasuuf irratti ka dalagamu yoo akka ta'uu qaba ka jettan ka ta'u taate sheer godhaa waan gootan irratti ammootu agartee ani waan guddoo godhuu qaba ebalu waan haganaa godhe anammoo waan haganaa akkamitti godha jettanii nama keessaa hin hafina namni waa gootan nama biraa kakaasaa of biratti teessanii yoo daalara 20 kennitan nama biraa nama 5 of biratti maatii keessan haa ta'u saahiboota keessan haa ta'u waan haganaa goonaa anis 20 kenna atis 20 kenna jedhaan nama 5 irraa fuudhaa 10 irraa fuudhaa akka namni 10 kennu godhaa namoonni nama biraatiin dubbiftanii namoonni biraa isin kakaase sunis akkasuma namoota biraa dubbisaatii hawaasa keessatti hadda namni biyya alaa kana keessatti doolaara 20 kennuu dadhabee hin jiru garuu ammootu ni beena eenyu waa godhaa nama meeqatu waa godhaa numarti walumaan beena jecha gabbahaatii hawaasa keessa waliin dhaabadha gabbahaatii waa godhaa namni gartee adada wayita rakkoon galte callaa namnummaa murtaa'e takkaa'uu akka jaarmaatti illee yoo taate dirqiin waan guddaa gootanii akka ummanni jaarmaa keessatti hin hirmaanne waan godhamaa jiru keessatti akka ummanni hin hirmaanne rakkoo hawaasa keessanii yoo waan hagamii hawaasni kontribiuut yoo godhe namni marti irratti hirmaachuu danda'a ka jedhu hubadhaatii rakkoo hawaasa keessa jirtanii hubadhaatii hawaasa kana akka namni wal bira waa godhu ka fooshas haa ta'u ka koominiitiis haa taatu rakkoo hawaasa keessanii ka magaalaa keessa jirtanii jireenya isaanii inkama isaanii ilaalaati waan haganaa haa godhamu na argaafii miti maqaafii miti waan haganaa namni kun martinuu mataan dirqiin doolaara 50 kennaa yoo jenneen koominitiin magaalaa tokko keessa jiru cuftinuu doolaara 20 kennuu danda'a ka jedhu yoo irratti walii galtan akka nama gartee nama namaan deemuutitti agartee ummanni kun namni marti irratti hirmaachuu danda'a jecha kan hin saalfanne ebalu 1000 kennee ebalu 500 kennee ebalu 200 kennee ebalu 100 kennee akkamitti doolaara 20 kenna osoo namni hin jenne namni marti irratti hirmaataa jecha namni magaalaa tokko keessa jiru 5,000 yoo taate namni 5,000 doolaara 20 yoo kenne waan guddaa tokko jecha doolaara 500 kennaa jettanii yoo namni ammootu namni waan san godhu nama 5,000 keessaa nama 100 taate nama 50 taate nama 200 taate imagine nama meeqatu waan sanirraa olii waan godhuu osoo danda'amu agartee haalata itti deemamaa jiru irraa kaka'e namni wal keessa hafee wanti silaa godhan tuni gattikaataa deemtii kan akkasitti hubadhaa jechuu barbaada. Karumaa nuu jiraadhaa biyya keessattis ummata keenya kana kadhaa hin barsiisinaa kadhaan tun hin dhaabattu waggaa 10 har'as waggaa 50 har'as ummata keenyatti kadhatamuuf deema. Waan nama ajaa'ibsiisa keessa viidiyoo ustaaz keenya ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaafaa deeman gargaarsa godhuuf deeman lafa isaan keessa dhaabatan lafa jiitu lafa bishaanii lafa akkas jirtu keessa dhaabatee nama keenya beelaan himuun fafa dhugaa rabbi lafa akkasiirra hawaasa jiraatu beelaan himamuun qaanyaadha kuni ka ta'eef akkaataa itti gargaarsi itti deemamaa jiru hagadhaa takkaa'uu itti godhamaa ture haala gartee itti yaadame tokkoon rakkoo fuuldura dhufu itti furuuf itti yaadame kan godhamin irraa kaka'e ummanni keenya gartee beelaan lafa irratti beelahuu hin qabne irratti lafa irratti facaafatee dalagatee ufii isaatii uf danda'u irratti beelaan himamu jira jecha gama kaaniinis dhimmi kun siyaasaas ta'uu hubadha namoonni agartee rakkoo ummata keenyaa rakkoo beelaa kana siyaasaa ittiin dalaguuf dhimma siyaasaatiin itti geggeeffatuuf ittiin fiidan kuni gariinuu namaan gahu nama keenya siyaasaan wayita kaan buqqisuun wayita kaan beelaan isa himuun siyaasaan geggeeffamu takka eessaanuu nama hin gahu dhiiroo bakki isin geettanillee hin jiru agartee namni bakka takka taa'u rabbii olaane qofa garuu ka agartee mootummaa keessa teettan mootummaa keessa teettanii mootummaa harka dhahiitii osoo hin taane irra caalaa waan kanarratti dalagee ummata kana riiseetil ka godhuu danda'u
ka qubsiisuu danda'u, bakka irratti qubatu, ka godhuu danda'u mootummaadha. Gargaarsi biyya alaa irraa haa deemu mootummaan akkuma namoota kalee agartee abdii illee buqqisiise fidanii naannoo Finfinnee jiraachisan namoota kenna gammoojjii Baalee keessaa buqqaan takkaawwa Harargee keessaa buqqaan osoo isaan deemanii akka gartee Goojjameef Gondaree miilaan lafa deemaa Finfinnee keessa kadhatu ummata keenya kalee namni ummata isaanii kalee itti kolfinu ummanni keenya haala sadarkaa sanitti akka ittiin kolfamne lafa isaa keessatti lafa jiituu lafa qabeetti irra qotatee irratti jiraachuu danda'u irratti hawaasni kun gad deebi'ee dhaabamuu qaba. Investimentii lafa mootummaa agartee investara biyya alaatii gurgurtan duratti ummanni keenya lafa isaa irratti lafa isin investimentiin itti gurgurtan irratti ummanni keenya dura gad dhaabatee qubatee ofii isaatii qotatee nyaatee jiraachuu danda'uu qaba. Osoo hawaasni lafa isaa irratti hin jiraatin namni biraa kan irratti jiraatu hin jiru. Kanuma jechuu barbaada dhiiroo galatoomaa namni yaada isin dabalachuu barbaada yoo akka jiraatu ta'u taate yaada isinirraa fuudha. Kanumaa geeffadhee ulfaadhaa galatoomaa nama 8 asirra arga. Heddumina namaatii miti tokkoohu nama lamaahu nama yaada agartee ijaaramaa tokkummaa qabu nama